Mucaan isin suuraa ishee argaa jirtan kuni barattuu Waliyyaa Jamaal jedhamti. Kutaa 11ffaa osoo barattuu dhukkubsattee amma deeggarsa keessan barbaadde jechuudha. Yaaliin ishee humna maatii kee ol ta'etu jira. Amma riiferii jedhamtee gara hospitaala Jimmaatti deemaa jirti. Baay'ee jechuudha kiroonikal kan ta'e dhukkubni ishee. Lammiiwwan lammiidhaaf birmatan kan rabbiin biraas nama biraas dirqama oromummaa keessanii ba'uu barbaadan adaraa keessan toora marsariitii miidiyaa hawaasaa irratti akkaawuntii kan maatii maxxansinaa kan maxxanfamu kanarratti gahee keessan akka baataniif isin gaafannaa galatooma.